baay'ee bareedanii miti harka dhaafi yeroo tokko warra kudhan kana keessaa shan isaa filatamaniirani warra filataman eegwaamnaa lakkoofsa isaanii warri filatamne immoo galatoomaa isin jennee jara duubaa akka dhufe. Tokkoffaa Bareedduu Arsii. Lammaffaa Bareedduu Booranaa. Sadaffaa Bareedduu Harargee. Arfaffaa Bareedduu Karrayyuu. Shanaffaan Bareedduu Wallaggaa. Warri kuwwan immoo baay'ee galatoomaa baay'ee bareedan. Kanata suuraan walaa dhageenyu amma gaafii gaafannee jiru gaafii adda baasnaa gaafii waan gaafadhu deebii isaatu deebisa baay'ee dhiifama isiniin jedha gaafii mana keessaa eenyu akka deebi'u hin beektu gaafii deebii ni beektu akka hin dubbanne jecha wal gargaaruun hin jiru isaanumatti deebisaa akka namni tokko hin dubbanne baay'ee isin gaafadhu jecha. Baga gammadan isin jedha Hussein haamilee kennaa fi yeroo tokko gaafii gosa sadii jira jechuudha gaafii ispoortii gaafii seenaa Oromoo fi gaafii ji'oogiraafii Oromoo guddinaatti taa'umsa lafaa Oromoo jecha kana keessaa lakkoofsa isaatu filata ispoortii seenaa Oromoo Ognamoo ji'oogiraafii keessaa kam akka gaafan filattee jechuudha. Seenaa Oromoo. Seenaa Oromoo gaafii 713 lakkoofsa 713 keessaa lakkoofsa tokko jiran. Lakkoofsa lama. Lakkoofsa lammaffaan gaafiin akkana jedha. Sirna ittiin bulmaata Oromoo keessatti gadaa meeqatu jira? Yoo isin gallee irra deebina gaafadhu. Gadaa shan. Bareedni Booranaa gara fuula akka nu dhufte maamilee kennaa fi ispoortii aadaa Oromoo ji'oogiraafii ispoortii filattee gaafii tokko akka jaha qabaa lakkoofsa kenna. Lakkoofsa shanaffaan akkana jedha. Burqaa atileetota Oromoo kan maqaa Itoophiyaa addunyaa irratti waamsisan Oromiyaa keessaa eessa? Maqaa magaalaa tokkodha. Atileetota Oromoo burqaa isaanii jecha. Eenyu akka hin deemne tokkochi namaa kan dubban dhiifama naa godha. Maamilee kennaa fi bareedina harkee gara fuulduraa maamilee ispoortii moo aadaa Oromoo ji'oogiraafii? Seenaa Oromoo gaafii lakkoofsa 713 keessaa tokko naaf filadhu. Lammaffaan fudhatameera lakkoofsa biraa filadhu. Sadaffaan gaafiin akkana jedha. Akka seera gadaa Oromootti namni tokko hoggana uummataa bulchuuf sirna kan guutu gadaa meeqa booda? 40. Bakka keetti nu deebiin galatoomii haamilee kennaa fi bareedduu Karrayyuu gara fuulduraa. Ispoortii moo seenaa Oromoo ji'oogiraafii? Seenaa Oromoo. Seenaa Oromoo lakkoofsa 713 keessaa
tokko na waan. Afur. Arfaffaan gadaan tokko waggaa yookaan ganna meeqa qaba? Yoo singallee na gaafatu gadaan tokko waggaa yookaan ganna meeqa qaba? Seeraan haa dhageeffannu. Deebiin hin jiru haamilee si kennuu qofa jecha wanni inni isin eeyyamu. Saddeet. Bareedduu kan kana fuulduraa. Ispoortii seenaa Oromoo Ji'oogiraafii. Ispoortii gaafii tokko akka jalqabaa keessaa naaf filattu. Sadaffaan fiigicha maaraatoonii bara 2013 qabaranaa jecha magaalaa Baastan keessatti ta'uun isaa ni yaadatama. Kana irratti tokkoffaa bahuudhaan kan injifate. Erga injifatee booda gabaabsee isinii Baastan keessatti boombiin dho'uu isaanii yaadatama namni hedduun warra boode kan hin beeknu. Achirratti atileetiin kan mo'atee fi badhaasa isaa kennan ammoo warroota achirratti dhumataniif deebisee kan kennu atileetii maqaa isaa. irratti dalaguun jiran jechuudha. Haamilee kennaa fi isaanillee boqonnaa fudhatanii isinillee akka boqonnaa fudhatan anillee boqonnaa fudhata jechuudha. Galatooma. Haamilee kennaa fi Bareedo Arsii. Bareedo Booranaa. Bareedo Harargee. Bareedo Karrayyuu. Bareedo Wallaggaa. Baay'ee bareedanitti harka dhaafi. Wayyaa kaalcharii uffatanii irraa bareedaa, wayyaa maadarnii irraallee baay'ee bareedanii harka dhaafi yeroo tokko please. Baay'ee bareedanii galatoomaa amma nama shantu jira, sadi filanna jennee turre by chance nama afuri filatame. So amma nama shan keessaa nama afurii filanna jechuudha. Tokkoffaan Bareedduu Wallaggaa. Lammaffaan Bareedduu Arsii. Sadaffaan Bareedduu Harargee. Arfaffaan Bareedduu Karrayyuu. Bareedduu Booranaa baay'ee galatooma. Booranaatiif. Akkuma kanaan ture jechuudha. Gaafii gaafadhaa. Deebii deebisuun eeyyamu jecha tokko tokko waamee gaafii isaan gaafadhaa. Bareedduu Arsii gara fafootti akkanaan dhufte. Haamilee kennaafi. Gaafii ispoortii seenaa Oromoo ji'oogiraafii Oromoo feeti. Ji'oogiraafii Oromoo. Gaafii tokko akka shanii qabaa lakkoofsa naa kenna. Lakkoofsa sadii. Lakkoofsa sadaffaan gaafiin akkana jedha. Bunni yeroo jalqabaatiif kutaa Oromiyaa keessatti eessatti argame? Yoo siin galleera deebina gaafata. Jimma.
Hamilee kennaa fi bareedduu harargee gara booda akkanaa dhuftu. Ispoortii moo seenaa moo ji'oogiraafii moo? Gaaffii dhiifama gaaffii tokko akka sadii qaban akka sanadha. Tokkoffaan gaaffiin akkana jedha. Atileetiin Oromoo beekamaa riikardii addunyaa fi kan Olompikii fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 mo'achuudhaan beekamu eenyu jedhama. Dhiifama waliin haa dhageeffannu. Gara tokko argee bakkeetti naa deemu hamilee kennaa jiru. Bareedduu Karrayyuu. Ispoortii moo seenaa Oromoo ji'oogiraafii Oromoo? Ispoortii lakkoofsa lama yookaan sadii naa kenna. Lammaffaa filattee gaaffiin akkana jedha. Atileetiin Oromoo beekamtuun Olompikii London irratti fiigicha meetira 5,000 warqee fudhatte maqaan isii eenyu? Masaraat Tafaree. Gara tokko bareedduu Karrayyuu bakkeetti Bareedduu Wallaggaa, bareedduu Arsii, bareedduu Harargee. Isin sadiinuu gaaffii tokko gaafatamtan. Gaaffii kana akka itti deebistan isintu beeku. Bareedduu Wallaggaa duraan dursee si gaafadha. Paajintii kana yoo injifattee akkamitti waggaa bara dhufuu paajintii dhufu irratti hirmaachuu? It's a 2014 team man. Bareedduu Oromoo bara kuma keesseyoon bareedduu Oromoo ta'etu filatame. Hawwii koo inni guddaan ijoollee biyya kanatti dhalattee guddatte afaan isaanii fi seenaa isaanii eenyummaa isaanii Bareedduu Arsii atis gaaffii keessumaa bareedduu Oromoo soggaa kanaa yoo injifattee soggaatti antiif faayoon kan kee maalli? Bareedduu bara 2013 kana yoo mo'adheef ani yeroo hundaa kaayyoon kiyya uummanni Oromoo kan mana hidhaatti cinqaman akka malee na cinqanii sanitti aansee immoo amma barnoota kiyyaa saayikooloojii daa'immanii baradhaara waan ta'eef biyya galeeti daa'imman isaanii isaan dhaabaasee waan hin dandeenyeef daa'imman isaanii jajjabeessuu barbaada.
Gaaffiin inni dhuma gaafatame kumni murteessaa utuu hin ta'ini gaaffii kaayyoo isaanii wanna isaan irraa waggaa dhufu keessa isaan irraa eegamu mul'isa malee gaaffii injifachuu waa'ee paajinii kanaatii miti kan akka beektan barbaadu. Galatoma waan nu obsitaniif talilee abaaboo bareedaa sanii bareedduu Harargeetiif laatu. Bareedduu Arsiitiif. 2013 Miss Oromia isiin injifattee bareedduu Wallaggaa. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase odoo rabbiin godhe sitan agarsiise sila Mona Lisa balchiree facaase rifeensa dheeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qormaa kee hidhatte Chalee qarshii wajjin morma canceeffatte lafa laaluu didee ijjitoo si ilaalte ijjitoo si ilaalte bareedduu Oromoo fayyoo magalle kaloo mudhii sonsaalee maanii jaakulee leeymaan jaakulee ibsituu hangaatu yaa urjii finfilee bareedduu kitiitii na garree takkalee ani garree takkalee rifeensa dheeraa naannoo lash